akkam jirtu daawwattoota qophiiwwan keenya kun ka daawwachuu jirtan qophiiwwan keenya asiitii YouTube irraa kaasanii darbu keessummeessi keessan aan wayyeessadha galatoomaa saniin jedha horaa bulaa ulfaadhaa isaniin jedha. Iddoo kana yeroo baay'ee sin fudhadhu waan torbaan diaspora festival salaachiseedha. Oromoo Diaspora Week Festival maal ka jedhan sun laachiseedha. Dhufeedha darbeedha Diaspora Week laachiseeti Ogeessi sadiiti aga 10 ture Oromoo Diaspora Festival Week ka jettee wayyaaneen qopheessite dhufeedha darbeedha salaachisee waan jechuu fedhu jiraadha. Dr. Tedros yoo agartanii hin beekudha. Eenyuun artist Dr. Ali Birra wajjini Dr. Ali Birra artist wajjini stage irra ture kun picture kana Facebook irra targeedhayu Dr. Tedros fi Dr. Ali Birra wajjini stage wajjini sirba turanidha. Dr. Tedros yoo beenne kanaan dura maal jedhani yaadatan beeku 2015 ganuma kana keessa Australia family tokko isa yaadachiisu fedha dooraalii 20 family jaalata haayimeeti jaalataa ka ta'anii Australia ka jiraatan intalii isaanii doolaarii badhaasa mana barnoota Australiaati ishiitii kennameedha badhaasa miliyoonii 20 jedhanii miidiyaa irratti intaloojiin dhufe Dr. Tedros waan kana jedhe turedha yaadataniif kaan hin beeku yoo yaadatanii that's very good. Garuu torbaan diaspora wajja ilaalaa turan hordofaa ture yoo ilaalu family kan hin agarre yuan family doolaarii 20 argannee jedhanii miidiyaa TPLF Tigreera taasaa turan Dr. Tedros wajjini akkuma beektanii miliyoonii 20 sanii hin arganneedha waan suni soba ta'edha nundumtuu akkuma beennu akka beektan fedha miliyoonii 20 waan kan maaliif kaastaa yoo naan jettanii gaara mul'ataatti intalli kun warrooti family ishii jaalataan kun Dr. Tedros waliin miidiyaa maal jedhanii akkan yaadadhutti miliyoonii 20 san keessatti gaara mul'ataatti mana barannootaa gaara mul'ataa kaayesaa jettanii akka confusing taane gaara mul'ataan lafa Oromoo keessa hundumaa jiraachuu danda'a gara Eastern gara Hararge keessa achi keessa gaara mul'ataa naannoo sanitti mana barannootaa miliyoonii 20 san keessatti jaaradhaa jettee turteedha iyyuu warrooti intalii isaanii Australia citizen lammii Australia ka taate intalii haayimeet jaalataa badhaasa miliyoonii 20 san keessatti gaara mul'ataatti mana barannootaa jaaraa jettee dubbattee turte miidiyaa irratti biyyas deemtee Dr. Tedros wajjinis pictures kaanii maal jedhanii miidiyaa irratti jettee turte amma isan beektan beeku miidiyaa irratti akka dhaga'u gaara mul'ataa naannoo sanii beelaatti jiraa jecha dhaga'eeyyoon waan nama kufachiisa lakin kufachiisa kan nama kufachiisu garuu miliyoonii 20 argadhee jettee miidiyaa irratti faamiliin intala kana warri ishii haasaanii turan Dr. Tedros wajjin miidiyaa irratti akkas jettee dubbatte faamiliin ishii dubbatanii turan warri kun meelaala jara kan miliyoonii 20 hin arganne doolaarii tokkoyyuu hin arganne wanni suni soba ta'edha waan kan maaliif kaastee waan jette akkuma duraan jire gaara mul'ataa keessa beelii seenee beelaa jiraa jedhan amma naannoo san keessa achi keessa dhugaa sanii jedha kukka daawwachuu jirtanii qophii waan keenyati intalli kuni miliyoonii 20 dhugaa faamiliin ishii kuwwa argate maaliif gaara mul'ataa naannoo sanitti Oromoon maaliif beelaarre dhugaa miliyoonii 20 isaan argatan badhaasa mootummaan Austraaliyaa intala kanaati warri isaan ishiiti yoo kenne maaliif beelaanii isaniin jechuu fedhe gaafidha kuni daawwachuu jiraatan faamiliin Austraaliyaa kuni faamiliin jaalataa if you are watching where is the money the 20 million that you have received from
Australian government, from education department, or whatever you want to call it. Where is the $20 million? You know what's going on in Garamulata right now? As far as I know, there is a starvation going on over there. What does that mean? Well, no food, no water. Pretty much everybody in Garamulata, they're going to, unless they move away from Garamulata, chances are they are going to die. Now the question is, did you really get the $20 million? Bira darbe maali waan darbe maaliif kaastati waan darbe bira darbu maali darbu dadhabdee yoo jettani sun namanni bira darbuun waan ta'e darbe garuu kun amma torbaan diaspora jedhani Ali Birraa Dr. Ali Birraa wajjin Dr. Tedros wajjin immoo faamiliin jaalataa miidiyaarraa dhufanii kunoo miliyoonii 20 argannee gammanneedha. Garamulataatti mana barnootaa jaarraa jedhanii dubbatanidha. Garamulata keessarraa kataa'u jirmoo waan biraati. Waan biraa maali namni beelaa jira sanii jechuu fedhe waan kana waan darbeeni walii qabsiisanii uummataatiif sheerii godhanii barnoota ta'uu danda'a jechuudha. Torbaan diaspora laachisee viidiyoo 4 qopheessaa jedhee tureyyuu viidiyoo 2 qopheessee maxxanseera akkuma jedhe viidiyoo 2 qopheessee ture garuu teekinooloojii rakkoo kompiitara wajjin qaba. Kanaaf maxxansuu hin dandeenye kan akka beektan fedhaa namooti waan keenya jaalatanii shoo jaalatanii kan akka beektan fedhaa viidiyoo 2 maxxansitee lammeessa jira hojjetanii akka beektan fedhaa viidiyoo 2 maxxansuu hin dandeenye akka beektan fedha galatooma san jira Oromo Diaspora Week festival dhufee darbeedha achirratti eenyu Muktaar waan jedhe tokko jira xiqqishoo xiqqumaan boo'in maal jedhanii isaanii fakkeessuun beekani bare Oromiyaa tokko wajjin qabnaadha Oromiyaan tokkodha waliin hojjechuu malee maali jedhan sun qofaan tootaan namoota abbaduula gammataatis hojjechaa turan namooti baay'een amma ani beeku akka nama aangoo qabu fakkeessanii gadbaanii miidiyaa irratti torbaan kana dhiyeenya kana dubbachuu jiran maaliif akka ta'e nagaruu dida ta'e maal laata viidiyoo kiyya daawwataniidha moo maalidha jedhee of gaafadha yoo maali hoo jettanii ani aangoon qabanii isaan aangoo sobaa qabanii isaan dudduubanii warroota Tigree jira TPLF jira isaan kan hojjedhanii deemanii jedhanii ergamtuudha jedheen. Dhugaa sanii jedhe kan ta'u hin beeku dhiyeenya kana yoo ilaalu akka nama aangoo qabu fakkeessanii miidiyaarraa dhufanii dubbachuu jiran dhiyeenya kana. Hin qabanidha aangoo tokkollee Abbaduulaa Gammadaa aangoo hin qabu Abdilaziz aangoo hin qabuudha Muftaaris hin qabuudha. Muftaar naannoo Oromiyaa pireezidenti kataan aangoo sobaatidha. Sobaadha aangoon isaa hundumaa sobaadha. Muktaar Kadir aangoo qabaate Oromoo miliyoonii 5 ol mana hidhaa maaliif ta'a? Maaliif miliyoonii 5 of gaafadhaa jara keenya? Dhugaa sanii jedhe miliyoonii 5 Oromoo mana hidhaa jira jedhanii warrooti human rights mirga namaa riippoortii godhanii turan 2015 akkan yaadadhutti ganna kana waan ganna darbe miliyoonii 5 hidhaa jira jedhanii riippoortii godhaniidha. Muktaar Kadir pireezidenti naannoo Oromiyaa ta'e maaliif Oromoo hidhaa ka jiru maaliif hidhaatii deemee hin baasne? Aangoo dhugaa yoo qabaate jechuu kiyyaadha gaa. Aangoo dhugaa yoo qabaate dhiiraa yoo ta'e meelaana Muktaar Kadir isaan dhiiraa yoo ta'an dhiiraa isaan I don't know gaafadha ta'uu danda'an maybe I don't know aangoo dhugaa yoo qabaatan yoo dhugaa sabboona Oromoo yoo ta'anii deemanii mana hidhaati Oromoo baasisuu hin danda'ani jechuu kiyya. Aangoo dhugaa yoo qabaatanii jechuu kiyya. Aangoo dhugaa hin qabanidha. Maal gootari? Nama erga namaa deemu isaan fakkeessituudha. Tole egaa qophii waan keenyaa karaa kana fakkaataa yeroo keessan fudhatanii qophii waan keenyaa wajjin waan turtanii fi galatoomaa sanin jedhaa horaa bulaa ulfaadhaa nagaatti